keessa jirtu dhibee nama keessa jirtu tokko tooftaa ittiin baasamtu qabdi Oromoon malee dhiisaa afootu walii jedha afootu kana irra deebiin dubbachaa jira afaaniin afootu keessatti sharrii dhukkuba baataa jechuudha beektee molma deessanii kaanii jechuudha keessatti cabalafee baataa irra keessa afootu jedhanii huccuu babbareedaa walitti uffisuun kijiba sana ammoo ni gonkuma isiniif hin eeyyamu please erga silaatee isiniin dhaggeeffachaa jira si'a lama yeroo inni abbaan giddi irra deebi'ee dubbatu isaaf carraa kennitanii dhaggeeffachaa aanan dhalliftanii akkuma taa'utti na ilaalaa jirtu. Isa caalatti dhukkubni na keessa jiru dhiibbaan na keessa jiru isa caalatti kan na laboobsisu kan na dhiisisu kan nu dubbachiisu osoo ta'u afaan qabadhee taa'aa jira callisuun koo immoo akka dhabee osoo hin taane yookaan ammoo wanti irratti raawwatame anaaf damma ta'ee kan isaa ibicha ta'ee yookaan dhoqqee ta'eetii miti jechuudha akkuma kan isaa caalatti kan na laboobsu baay'een of keessaa qaba dambii dubbiitiin dubbannee waan kana isiniif galaa jira miti yeroo keenyatti fudhannee namni sakka irraa baratutti dogoggora miidiyaa kanarratti uumamus dhaloonni irraa fakkeenya fudhatu jettanii fala keenya yoo jettanii tokkoon jalqabarraa kaafnee dhugaa laayivii dubbii sanarraa kaafnee dubbanna osoo iddoo tokko naqi meseenjera jettanu maal jettanu yeroo wal dubbifnu waliin attaa qunnamnu haqa kana jaarsummaa kana nageenya buuftanii jettanii deemtu yoo ta'ee jedhe haqa jirtu tokkoffaarraa ka'een dubbadha waan na sodaachisuun qabu waan hin dubbadhetti 100% nama shuur ta'ee ofitti amanuudha waan hin ta'eef viidiyoo isaaf tiktookiin guyyaa 90 lafarra kaa'a daawunloodii godhee jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti jecha nan dubbadhe viidiyoo nan dubbadhe jaartii koo arrabsite kan jedhu lafarra jira waan ta'eef viidiyoo ijoolleen cirtee walitti hiitee jette jechuudha akka nama miidiyaa fayyadaman beekneetti yeroo tokko Nasriyaan olee yaadattu yoo ta'e jedhe jecha inni wallaggaa jedhee fi uummata doofaa jedhe walitti hidhanii uummata wallaggaa doofaa jedhu fudhatamee nama meeqatu diitii godhe Nasriyaan olee arrabsaa ture jedhe viidiyoo garaagaraa walitti ciramee ijoolleen ittiin foolowara guddifachuudhaaf of beeksisuudha jettee hojjettu osoo hojiin akkanaa sharriin akkanaa akka jiru osoo beeku nama miidiyaa fayyadamuu beeku faarmaasistiidha miti inni nama dawaa dhukkuba namaatiif dawaa kennu miti namni dhukkuba namaatiif dawaa kennuu beeku attamitti sharrii ijoolleen asirratti viidiyoo walitti hidhee maxxansitu tokko akkamitti akka hojjetame jedhee adda wallaala viidiyoo edit ta'eef hin taane attamitti adda wallaala namni kun nama bilbila koo qabu na qunnamee ana gaafachuu osoo danda'u miidiyaa irratti erga wanti dubbatamee xumurameen boodatti kana booda araarri jedhu jiru yoo hin dubbanna jettan ila dhiifama naa godha carraa kooti dhiifama naa godha yoo hin dubbanna jettan jalqabarraa ka'ee maalittu akkamitti akkam ta'e kan jedhu anis akka jiruun faffalaxeen dubbadha abbaan barbaade haa waraabbatu waan hin sodaadhu hin qabu kana booda wanti naan jedhamu hin jiru wanti jedhamuu qabu hunduu xumuramee jira inni waa'ee jaartii isaatiif quqqabee dubbachaa jira miti ani immoo jaartii yoon nabe ofii kootiif anuu nan gaha waan ta'eef dhimmi koo na ilaallata waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhadhee nama naa dubbatu hin qabu ofii kootiif inni itti gaafatamummaa fudhadhee ofii kootiif gaachana ta'een ofirraa deebifadha waan ta'eef akka namummaatiin dubbannee rakkoo kanaaf fala keenya yoo jettan jalqabarraa kaasaatti dubbadhaa hin dubbanna sanaachi yoo ta'e jedhe salaamu alaikum obboleewwan keenya hundi keenya iyyuu asiin golamnee gargar baana jechuu barbaadeeti galatooma. Okay, ijoo aniitu kuni kanaaf furmaata tokko kaa'uun dirqama maammeenis achi yaada isaa kaasaa jira abbaan giddiis asii yaada isaa kaasaa jira kanaaf wanni nuti gochuu qabnu rakkoo isaanii haimatan abbaan barbaade silas ajendaa wanni kireedha abbaan kireetii godhachuu barbaada ajendaa kireetii gochuudha asirra taa'ee waraabbataa jira wanni dubbatamu dubbatameera waan duraan dubbatame malee waan haraamti kan dubbatamu waan goonuu hin qabnu rakkoo isaanii dhibee isaanii haa himatanu haa baafatanu garaa dhaa'aa qulqulleessinu bakka waan kana kanaafuu isaa waan kana qabadhuuti jalqabsiiti. Ila amma dubbii kana keessatti fakkeenyaa fi maammeen haa dubbatamu jedhaa jira. Abdiinis haa dubbatu. Maammee koo haa dubbatu jedhaa jira. Kana keessatti immoo nama fakkeenyaaf Isaaqaati jira. Isaaq yookaan Abdii Geetaachoo yookaan immoo warri as jirtan pirezidaantii maammeenii dubbii kana keessa galtanii maammee ati kana balleessite abbaa giddi ati kana balleessite jettanii murteessuuf hin dandeessu. Ila callu meedanii amma jecha darbaa walitti dubbatamee yookaan baalageen abbaa argees jala teessee viidiyoon waraabbattee ammas bora ajandaa biraatiin gaditti baatute asumatti golamnee cufnee dhiisnee baana. Ayyee ani yaadan qabu. Kenya manta tadi. Maafnan tulisan. Qoy. Okay, okay. Saya ke baca dhimma jimmaati. Ijoollee jimmaati. Ijoollee sanyii mootiiti. Bootaa keessan bara please of barting haasaa kana bareechi. Eenyu akka taate. Kaleessa akkas ta'ee ture haddanaaf qulqullaa'u mini heewane yemooti fardii wani shillimaatii waancaa bani komintii waancaa wayii isiniif hin dhufne hin jiru. Jaarsan nama guddaa ilmaan qabne daa'ima qabna sooshaal miidiyaa irra isin duran
kabaja walii kennuun dirqama. Wanti nu isin gaafadhaa jirru akka ijoollee sanyii mootii isinii galee maal nurraa barata uummanni Oromoo qofaa miti kanas jiru namoota kutaa adda addaatu as keessa jira. Mee ijoolleen Jimmaa araarri jara jaarsummaan jara akka iseeruuf jaarsummaan keenya lolli keenya akka inni jaalladhe yoo jaalala ta'e malee amma hadhaa wanti nu waliin arrabsine jiru akka Oromoottis akka maaliittis akka fedhettis dhibbinni goonee haga fedhu wal arrabsine irras wanti nu hin jenne yaad wanti nu hin jenne dhiifama walii gochuu qofa wanti nu waliin hin jenne waliif irra darbuu qofa wanti nu waliin hin jenne yegooddadan andi dagarru sun fakkaatu sana qofa agarsiisuu qabda. Hadha jaalalli keenya gara Oromoo kutaa adda addaa waliitiin namni waan danuu nurraa eega. Bareechaa dhaggeeffadhaa Oromoo. Isinii galee. Hadha yeroo mubaarakiin arrabsu dhufee ijoolleen Jimmaa maanguddoon qabduu miki nyaanni keessan ta'u jechuudha. Karaa barbaadde ija siyaasaatiinis ija jaallattiinis ija jimmummaatiinis yoo ilaalle dhimmi keessa dhiisiinu. Kanaafuu aybii keenya dhageessu. Filiis walii machuufis wanti isin walii maxxansi jiru. Namni taa'ee isin dhaga'u si jiru faakti dhugaa jirtu sitti himna. Kanaafuu mee rabbiif rasuuliidhaan ol isinii kaan isin kabajan. Uummata 1,900 nu laala kan almost nama 2,000 isin laalu kan ol isinii ga'e dhiifama nu godhaa. Dursaa mootoolii jedhaa. Akkasii ana ol ka'ee dhala gara gootu jaarsonni ol ta'a. Bro, akkasii miti miira keessaa ba'iitii jaarsotii jala kaanii wajjin illee wal dubbisaa. Seera qaba jarana jaarsummaan akkasii miti jaarsummaa waan maaf akkas goota pirezidaanti maammee taa'iitii namoonni kaan siyaada isaanii taa kennatanu san booda taafamu please akkasii miti dhiifi manaa godhaa dubbii jarjaree keessa galu kiyyaaf. Uummata bakka bu'uun miira keessaa ba'i maammee please. Uummata bakka bu'uun Mubarak mee dubbadhu mee Maame taa'i ani akkan jedhu kiyya dhaggeeffadha. Wanni al tokko wala dhageenyu wala huban pirezidaanti Maammeen yaada isaa ibsateera. As keessa Mubarakti jira, Abdii Geetaachoo jira. Ittiin dhowwina jedhe kana biratti badde lafaa kaafnee immoo dubbii erga dhanneetti seenne abbaan kaase isa kaasu erga immoo dhanneetti seenne dubbiin kun hunda warra adda hin dubbanneedhe saalfachiisaa jiras silaa waan kaleessa gaafa dubbii dhukaasni kun eegalu qabnee adda baafnee viidiyoon kun viidiyoo adda addaa walitti dhufe akkasumas kana ta'e jennee silaa dhaabsisuu qabnu dubbiin adda geessetti. Tulum bulte lafee taate akkuma jedhame dubbiin bubulte jabaattetti dhugaadha. Ani akka Maamad Jaziiraa jedhe maamme obboleessa koo qulqullaa'uu kee barbaanna meemee dubbadhu maaltu jedhame maaltu maal ta'e maalirraa ka'e jechuu wallaa. Dubbatiin pirezidaanti maammee taa'ii please taa'ii si jira kabajaanii taa'ii kiyya asirratti dhiifama adeemsa kee tuffachuudhaaf akka hin taane nageenya buusuudhaaf dadhabbii ati keessa jirtu kana tuffachuudhaaf akka hin taane akkan si kabaju akkan si jaalladhu hin beektaa. Miidiyaa irratti wanti jedhamu san kontekstii yaadichaa san akka gara faallaatti dubanneef wanti jechuu barbaadee jedhee miidiyaa irratti wanti tokko wanti ba'ee jedhe tokko miidiyuma irratti furama beektee keessaa wanni jedhamu tokko osoo jalqaba alan ba'in malee erga la ba'ee ka'e wandatti keessa deebifattu hin jirtu jechuu barbaadeeti malee waan adda addaa fakkeenyaaf miidiyaa irratti wanti kun dhufee akka fala fidu akka furmaata argatuuf namoota kallattii garaagaraatiin akka manguddoottis haa ta'u namoota keessatti dhufanii yaada hirmaannaa qabaatan akka keessatti godhanuuf yaadaatti fiddee asirratti dhufee jette kana gatii isaa xiqqeessuudhaaf akka hin taane akkasitti naaf hubachuu barbaadeeti isaa gisee nuti. Aljazeera waan tokko si gaafadhu. Baay'ee. Miidiyaa irratti wanti badee miidiyaa irratti babbadeera hin beekne hundi keenya iyyuu isin hirkatti qofa tun taane jalqaba iyyuu hirkatti bade nu warra adda hin dubbanne jedhaa jiru kaleessan dubbanne tu jenne dubbiinuu bubbulee akkanan ta'u. Dubbiinu nun diddanu haga ta'e nurkatti bade kun immoo wallaaluma keenyaan mootii godhaa abbaa giddi mootii godhaa Mubee al tokko nurkatti bade nuyyuu akka nama namaa naansu tokkotti yoo humna kee wallaala
نقطني نلا لناتي إرجع في جدا جني لقى ستو إرجع ستو ربي في شيء كجنمي وني ربي تعالون جرو الجزيرة وانتو كنوا بتشوف قبل الله أصلا كافيرا سنغافة دري جدولان سيني مالك كان يساعد جران لما نبي نازو إرجع سيلا كذبه أساميرا لقى وني ميديا نتبع ميديا نتطلع هاي لقى قارو dubbiin kun nurkatti bubbulte jedhin jedhaa jirra amma nurkatti bubbule amma haafii jedhaati wanni keessootti dubbatamee afootu jedhamnaan isin dhabdanu maali wanni asitti dubbatamee jennaan isin argattanu maali aljaziira jira hin jiru wanti maa guddaa waliin jiru yoo nu tuffattan kanuma kanas kai kiyya kanas abdii geetatu Jaran anis kayak apa dah batani maju yo te jadi jaran amari pakas ko dajer wallahi anis dapat dere wana kasi gara disa wallahi bidai anis dapat dere aljazeera tarim benu ta please imbenu ta wallahi kana ish atimo agate ni beta sera sasa malis na abotu nuvis nuyu abotu jeda wolif ko famiti nuyu warra kalesa akati tulu bochu tubenu challimne sinegne kana nuyu di famu goda aljazeera nuyu sirti ballesin dugal sirti mangara koti wallahi sirti ballesin jira kanaf afi jeda kesot lefanna nu kenna nu ko bubulte dubbi mubarak jara rabbi dita ani ilma namati enyu kesan rayu aleti miti ilma nama kam yu salu biddadau annama to ko wan teedat jechuudha sinif gale kanaafuu hin dhaabatinaati taa'aati isinis kabajumaan jechuudha isinii galee taa'aati akkuma jechaa jirtan kanatti jechuudha pirezidaanti maammeen isaa taa'u atis taa'i isaak zeenuu atis taa'i ulfaadhaa kabajamaa rabbi ulfina isiniif haa dabalu dubbii kan immoo lakkii akka jiru namni subatee namni kaleessa gara faallaatti na subate yoo jiraatee jedhe isa subate yoo jiraatee jedhe dhimmicha sana sammuu jechuudha yaada nun irratti dubbannee jenne sana dhugumatti akka miidiyaatti bocamee gad ba'e moo dhugaan isa kam kan jettu kana namni irraa waa barachuu danda'a tarii namni asirra 2,100 dhaggeeffachaa jiru kun tisiisa yookaan jaldeessa yookaan qamalee yookaan ammoo allaattii miti ilma namaati waan ta'eef dogoggora inni tokko dogoggorurraa barnoota fudhatan ilmi namaa barnoota dirqama mana akaadamii seemee mana barnootaa dhaqeen fudhatu miidiyaanis bakka mana barnoota tokko waan ta'eef dhimmi kun akkamitti hubatame kan jedhu namni isaa baratuudhaaf waan kana bu'uurarraa kaafnee haa dubbannu jechuu barbaadeeti lakkii kunis hin dubbataminii. Wanti fedhe siina jedhamu jechi fedhe siina jedhamu hunduma isaatu fudhadhuu dhiisii callisiidhuma aafootu jedhi rabbumaaf rasuulii jedhi aafootu jedhi ija gurra qabadhu kan jettan yoo ta'e jedhe dhuguma kun seera oromootti seera ilma namaatti seera amantaattis yoo ta'e jedhe fudhatama qabaa jettanii yoo natti murtanii jettanii nan fudhadha rabboon qabu haqa isaa kana rabbi haa dubbatu jedhee sangama kootiin jechuudha isinii galee wallahi isa dhugaan isinii jedha haqni jaalalaa haqni obbolummaa haa dubbatu jedhee callisee dhiisa hammeenyaaf haa ta'u gaariidhaan faaniin godhe jechuudha isinii galee lakkii ammoo waan kana hanga dandeenyu nuti dhaggeeffannee waan jiru kana haa hubatu namni kan jettan yoo ta'e haa dubbannu jedhee jennaan yaada kiyya faallessuudhaaf kaatanii dhaabatan hundi keessanii ani isin caalu taa'aan isiniin jedha waan isin irratti murteessitan nan fudhata dhuunfaa kootti eenyu waliiyyuu miti waan hin ta'eef jechuudha garuu akka isin karaa taa dirra deemaa jirtu naaf hodha jechuun barbaada galatoomaa. Wanti nuun jedhaatu kanuma nu hin beeknu ta'a si galee maammata aljazeeraa kun ati immoo dubbii wallaattee tun taane nu miskiina kana laali warra gaa maanguddummaa taa'ee hin beekne dirqamaa miti maanguddoo taane si kanaan dura araarsinee yookiin immoo hadha eegaluun nu laali wallaala kana nutti hin laalinii dubbiin nu biratti badde isin biratti miti jedhaa jirra ana amma kalama tokkotti dubbiin nu biratti badde wallaahi wabillaahi dhaabachuu danda'an jiru jaalladhee miti anumti dhaabadde mataanuu isin aafii olii jettan quuqaa garaa keessa jiru immoo akka obboleessaatti amma baangitti malee nan jaalladha obboleessa kooti an tolee jedhee fudhadheera jedhan miti tolee ergaduu jette aafii kan rabbiiti rabbii jecha dhiifama maaltu wanni rabbiif jecha dhiifame himannaa keessa hin caala waa hunda caala hin beektaati afoona lillaa kottaa maaltu badee ture jenneeti dhannee ilaalla adaraa keessan adaraa sin kadhanne abeeti aljazeera sadan eegaara abbaa kitti miirtii banaa
Mame. Mubarak Rabbiif jedhaati abdii geetaachoo please Rabbiif jedhaasi isinumti warri manguddoolee kun kabajamaa ulfaadhaa gattaa ati afootu jennaati garaa mee isinumti isaa hundumti keessanu itta qilla maqaa Rabbiin isin qabee jira taa isinumti keessanu ulfaadhaa kabajamaa taa Adara Rabbi jennee dhaabataa jirra. Rabbi kan biraan keenya araara keessan barbaannee dhaabbannee araara keessan argannee kaanee teenya inni nu dhaabbanne ko araara keessan fudhannee kaanee taa'u barbaanna bar kun immoo aadaa keenya dubbatamtu kan maali afootu erga jedhameen booda dubbiin dubbatamu hin jiru bar dhumate jechuudha bar kanaafuu afootu jedhaa afootu jennaan gatteenya bar sana booda dubbiin qabnu dubbii hafe koo keessaan dubbatanna inni irra gurbaa jiru. nu barbaadna afootu keessan barbaadna akka obboleessaa tokkootti nu jaarsa miti akka jaarsaatti nu ilaalinaa beet akka jaarsaatti nu ilaalinaa akka hiriyaa tokkotti dhaqnee keessaa waliin dubbanna jenneerra maamme wal kabajna si kabajna ayyee kanaafuu inni nu dhaabbataa jirru kuni teenyee koo dubbii dheeressinee waan tokko gochuun dadhabne isin afootu walii jennaan aadaa keenya kun jabaan akkamiitu iyyuu namni fuuldura dhaabbannaan afootu jedhamee fi jennaan ta'a aadaa keenya kun. Isaako hayyee isaako Mubarak abdii geetaachoo hundumti pirezidaantii maammee akkuma sana kiyyumaa obboleewwan keenya sirriitti nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanu kanaa oliyyuu jechuudha isinii galee waan xiqqeenyaa waan arrabaa waa hunda godhamee wanti hundi dhumatee jira jechuudha. Stiil nan jira nama lubbuudhaan jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin akkuma kaleessaatti jira waan tokko wanti irraa irratti jiru isiniif galaa jira miti jecha nama tokkooti miti miliyoonni tokko biliyoonni osoo wantoota fedhan irratti jedhe anaa miti ergamaa rabbiitu namni waa jedhaa ola miti kanaafuu nama tokkodha. Isinis ilma namaati anis ilma namaati kabaja keessan dhabee akka taane akka seera Oromootti dhugaa jirtu kana naaf hubadhaa jedhee jennaan erga tariitti dirqama dhiisiiti nu kabajiitti seera rabbiitiif jedhi afootu jedhi jetta miti ani rabbiif ergamaa isaatiif jedhee eenyuunu jechuudha nama natti balleessee jedhe hunda isaatu jechuudha afootu jedheen jira akka ilma namaa tokkotti akka ilma musliimaa tokkotti eessa immoo rabbiin haa murteessu jedheera galatooma karaa wanti nan qabuutti jechuudha. Eessa fudhannee deemna ammatti. Abbaan Lakkoofsine no lakkoofsine hangaafii qabaa kan nu walitti araarsaa jiru abbaa giddiitti Muhammad Al-Jasiiraati. Qoy Mubarak dhaabbadhu seeraan beekna jaarsummaas teenye irra yoo amma dhiisne jenne kan nu walitti araarsaa jiru abbaa giddiitiif Muhammad Al-Jasiiraati. Amma Muhammad Al-Jasiiraa nama hundaaf afootu jetteettaa afootu kan kee taqabballeera sababni isaa nu sitti balleessineerra nu hundaa'uma afootu nu jedhisiin jedhaa turre. Afootu kan kee arganneerra. Akka obboleessaa akka hiriyaa tokkotti waan hafe wajjin dubbanna jenne abbaa giddiitiin isa walitti mufattanii jettan kana afootu nu jettee taa gaaffiin keenya. Yaa jaarsaa gurra lama dhageessumoo nama amma wanaanatti mufates natti immoo nama hojjiises hundaafuu rabbiif rasuulii daa'imni afootu lillaa jedheera. Abbaa giddii hir'ii bara. Maqaa gidduu dubbatti jala deemte. Abbaa giddii. Abbaa giddii nu bara. Agaan jira. Nu guddisaa abbaa giddii. Abbaa giddii nu guddisa. Na guddisaa. Isinoo maal jettaa? Erga isin jettanii eenyuunu hangama kooti jalqaban jedhaan jalqaba gama kooti nu nafuutu jedheera. Gama kooti Ammas nu jedhaa. ammas afuutu jedheera.